خيركم لأهلكم جد الرسول صلى الله عليه وسلم بكم سكي دندتين تي نممان كي يرمان كي جارسما أتلالتون أصونتهين طلعتي هذا مناتي تي إلمان تي ترتي قلتون زافت akka dubaraatti gaafa dubarri dogoggorte akka durbatti nama arrabsaa akka durbatti waan feete namaan jedha eegasi miira keessa nama galchaa viidiyoo namarraa fuudha dhiirummaan akkanaan jirtu nasingne dhiirummaan akkanaan jirtu dhiira jechuun waraanamee waraana isaa qabatee kiiloomeetira meeqa deema ka ammaa hoo akka dubartiitti nama arrabsee yoo ta'e arrabsiiti dubartiin bar jalqabuma uumamni kennayyuu rasuul sallallahu alaihi wasallam maslahatti yoradhaa jedhee bar qajeeltuu perfectiin injirtu aniina irraa kana dubbadhulleen ibiddatti qaba jaarsa kiyya gaafa achinatti kaate zafeet mana namaa hundaatu ibidda bobaa sigalee saaliha wanni jedhamu sun hin jiru anillee rakkoo qaba atillee rakkoo qabda laakiin ilmaaniin waan rakkisuun immoo never ever keessaahu ilmi dhiiraa maatii ufitti daa'imman isii fuudhee kennee أكا إسين هلال لغوتشو اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ديما إجولي بيا عربا دبتشوف ديما ديما إجولي تين غما سيراتين إمباسي دان غر إيجنسي تين بيوت عربا رديماني دلغا جرانين تين دبتشو داف ديما ونينا دبتو كانا متى درينكي يكانا را ديما كانا را دبتشو ديما Dhimma kanarraa kan dubbadhu kana taasise immoo gaafa kaasee si dhaabaa jette Oromoon. Na kaaseetiin guruppii ijoollee godaansa ijoollee wanni irra jiran ijaaraa kan jiru gurmuu guddinaa fi daafeet maabiraati Itoophiyaa way. Gurmuu godaantotaa fi jijjiirama godaansaa irratti akka nu dalaynaa jiru. akka nu dalagaa jirru beeytan wali qabne ijoollee hambana yoo walitti qabne viidiyoo akkamiin naga'e beeyta dhiiga haqqisaa viidiyoo na ergite ijoolleen dhiiga taa'aa viidiyoo na ergan gubatee qaamni isaanii kun akka nama foon waddameetti viidiyoo na ergan harki isaanii kun ciccitee jechuu kan malaa fi dhiini kun akkana keessaa yaa'u viidiyoo na ergan Coggarraan fail ta'eetiin coggarraan hintala coggarraan hindalayne viidiyoo na ergan. Intala maadaamiin birri biyyarraa ergattee fidattee waggaa tokkoo fi ji'a 5 sumunan kafalaniif na ergan. Mana yaalaa isiin geessan isiin yaalchisan waggaa tokkoo fi ji'a 5 guyyaa takka kafalaniif hin beekan. Ijoollee imbaasiin ejensiin asirraa fuudhee akka timaatima seeraan alatti walirratti tuulee irra taa'u jiru jira. I'm talking about laal waaree warroota seeraan biyyarraa deemaniiti. Kan dubbachuuf deemu. Malee warra gara seeraan alaatiin biyya namaa seenerraa himiti. Minaalbaata warri gara seeraan alaatiin biyya namaa seene waan gara seeraan alaatiin biyya namaa seenaniif hinaan jechuu dandeetta. Warri gara ejensiitiin deeme hoo warri waliigaltee mootummaa Arabaa fi Itoophiyaa jidduu mallatteeffame leenjifamee deemaa jiru hoo ajjeefamanii reeffi isaanii dhokataa jira. Nama harkaa luka namaa Araba harka namaa cireetiniin mana keessatti awwaaleetti taphataa jiru jira. Wayitamaraa miidiyaa kanarraa waa'ee qaama saalaa dubartoota biyya Arabaa malee waa'ee miidhaa dubartoota biyya Arabaa kan isaan dubbatan hin garre. Waa'ee ijoolleen biyya Arabaa masgiida haa ijaarsistuu malee ijoollee biyya Arabaa ka dhukkubsatte haa yaalchisa wanni jedhan argutti hin jiru. Faandoo harreetiin harree gubanii jedhan. Ijoollee tana isii arrabsuu malee isii gadi garagalchuu malee jaarsi miidiyaa kanarra dhufee isii himachuu malee biyyatti isirratti fuudhuu malee ijoolleen tun fayyaa qabdi. Nagaha qabdi fayyummaan isaanii eegamaa fi jira namni jedhee waan kanarraa dubbataa jiru hin jiru. Kun immoo lammiidha akka nama takkaatti akka lu'lu'aatti enee ammanyaan lammiidha waan ta'eef jechuudha. Filipiiniin biyya isiirraa ejensii ufiitiin deemtee kafaltii ji'aatiin ala mana yaalaa geessuun dirqama. Waliigaltee hojjetaa fi hojjechiisaa Itoophiyaa keessa taa'ee sarraatanyaa wayita mana kiyyatti fudhadhu. Kafaltii ji'aa takka
nyaata isii lama iddoo ciisichaa sadii maatii akka dubbisu farrameetiniin fuudhaan. Kaffaltii isii kaji'aatii yaalamutti jirti ijoolleen teenya. Mana namaa dalagaa onneen isii cittee waan mana namaa dalayde saniin onneen isii yaalamaa jirti. Alaarjikii harki ciccitee bishaan kiloroksiidhaan harki isaanii ciccitee anti alaarjikii namni bitee manatti fidaafii jiru hin jiru. Wanni kun lammiidha. Humna namaati. Dalagatanii biyya isaanii jijjiiruuf, masgiida ijaaruuf, beeta kiristaana ijaaraa jiran mana keessatti. Waan haadhaa fi abbaa isaanirraa jireenya jijjiirra jedhanii bahaa jiran. Laakiin isaan immoo yeroo kana jireenya dhabuu jiran. Jireenya gadi jiraachuu jiran. Mee ulamaa ali tokkichi ka gadi bahee waa'ee ijoollee biyya Arabaa tana dubbatu qabriitamti isaan fuudhe. Kai ummanni dhiiraa nuti dhalaa lama sadi fuudhuu hin dandeenya hadiisa jedhu qabatanii, quraana jedhu qabatanii, obboleeyyan keenya biyya Arabaatti erganiitini asii obboleeyyan biraadhaa itti taphatan kana namni rakkina kanarraa maan dubbanne jedhe rakkina kanarraa. Haadha biyyarraa baasee yoo isiin maallaqa ittiin ergin ilmee akka isiin hin argine gochaa jira. Namni maqaan sheekaa ka ammoo daataa isaa yoo asirratti ol baasne taate anaaf isilleen itti xiqqaannuu dandeenyu jechuudha. Haadha biyyarraa baasee isiin baqa dalagatti achitti akkanan godhu maallaqa ergu jennaan maatii ufiitti dawwalee in argisiisina ilmee haa maraattu. Dur kanu beeynu haadhatu abbaa ilmee akkan argine godha. Amma garuu zamanul aakhir dhalaan biyya Arabaa daataa na bira jiru ilmee isii akka isiin hin argine gochaa jiran. Ilmee jechuun immoo midhaan onneeti namni maraata. Irra caalaan ijoollee biyya Arabaa jiranii tun ilmaan qaban ilma takka lama sadi dhalanii biyyarraa bahan. Yoo isaan maallaqa irratti erganii akka isaan fedhan godhuu didan warri maatii mucaadhaa walii galanii hin talatana akka isiin ilma ofii hin dubbisne. Akka isiin ilma ofii hin argine. Akka isiin ilma ofii hin ziyaarre gochaa jiran. Haqa yoo kataatu taate ulamaa'iiwwan kanarraa maan dubbanne lamandin ነው የማይናገሩት? Yoomidha ka sagalee nuu ta'an masgiida bichaa nurraa ijaaratanii nuti idaa qabanii dhukkubsataa bichaa ijoolleen biyya Arabaa yaalchifti. Dhimma ijoollee tanarraa maaliif hin dubbanne? Shari'aan lama fuudhaa sadi fuudhaa ka jette maslahaadha akka itti jette jira malee taan biyya Arabaa kushiinaa Arabaa keessa dhiisisi kuloroksiin harki isii haa ciruuti. Ati asitti bikiraa waggaa 15 16 fuudhi birrii isiitii waliin jiraadhu shari'aan jettu hin jirtu. Wallahi billahi yoo rasuuli sallallahu alaihi wasallam amaanaa narraa fuudhaa jedhe haqa daciifeeni jedhe rasuul sallallahu alaihi wasallam amaanaa nama lamaa narraa fuudhi jedhe. Amaanaa yatiimaa fi dubartoota yaa warra dhiiraa akkamitti akka isin jannata seentanii nuti jahannamitti gubannu akkanumatti teeneetiin ilaalla. Antum dayyita al-amaanata rasuulina sallallahu alaihi wasallam. Dubartiin takka biyyarraa baatee dhiira haa qallabdu shari'aan jedhu hin jiru. Rakkinaafuu biyyarraa baatee shari'aan dhiira haa qallabdu jedhu hin jiru. Dhiira teessistee haa nyaachistu shari'aan jedhu hin jiru. Yoo bulfatuun danda'in fuudhuunuu hin jiru shari'aa islaamaa keessa. Waan shari'aan nun godhin ilmi dhiiraa nurra dalagu jira yeroo ammaa. Rasuuli sallallahu alaihi wasallam haqa nama lamaa yoomal qiyaamaa isinirraa fuudha jedhe. Wallaahi guyyaa isa wal himan. Ulamaani yeroo ammaa jirtan ka ijoolleen akkana boohu jiru. Ka isirraa gadi baatanii dubban yoomal qiyaamaa rabbi biratti wal gaafachuu jiran. Wanni naan akkanatti as dhufee gubadhuuf ijatti yaallaaluu dadhabe. Ana obboleettii takka zayitiin qaama guututti gadi jigamee kuni marti gashalallaxamee jira hin mul'attu. Abbaan qabdu yaadiyatiin harki kuni cicciteetiniin harka isii ilaaluu dadhabe. Bahaareeni jirti takka Kuwait jirti takka Dubaay jirti ijoolleen akkana ta'u jirtu kun yaala argatu ittiin jiran. Imbaasiin Itoophiyaa dhimma kana maarraan dalayne. Dallaalli ijoollee ta'e akka meeshaa gurguratu jira. Warri baadiyaa jiru ilmee waggaa 18 haadha jalaa fuudhee waggaa 2 waliin jiraatee ilma 2 irraa dhalchee akka isiin achitti dhayxee nafneef akka isiin nama biraatti hin heerumneef ilma 2 irraa dhalcheetiniin warra walii galaniitiniin biyya Arabaa ergaa jiran. Majlisni waan kanarraa waan gadi bahanii dubbanneef ibsan kennineef namni tokko jaartii ufii ergachuu mirgan qabu jettanii ulamaa'ii waan dubbanneef rabbi duratti wal gaafanna.
ربي ندرتي والقافنا أنتم ديت الأمانة رسولنا صلى الله عليه وسلم إسن أمانة رسولنا يرشد تجرتان قافنا من قد بيا سر دبت شريعة تمت فيها أيام مالي تمت فيها أيام قاف جولن كلها أسرع والقدوت وهي كلها كنا دبتان جالت تيتي متي جولن بيا رباك كلها اللي قدام مجرتو جالت تيتي متي كفيديو نسي ورابا مجر ديرساتو فيديو ورابير مجرة جولتين ديرساتو إسي مالك أيتي أرجو دينان ورابير جولتين والباسو جرا تكا تكا عندها قد باس وري جولة بيا ربا ilmaan irraa dhorgitan yoo isin as gabaabatti ilmee haadharraa dhorgitan hunda haadhattiin argisiisin wallaahi billaahi waan fiddan malee takka takkaan sheeka taatee beekaa taatee akkoo akaakayyuu ta'e miidiyaa tanarratti fida. Akkoo akaakayyuu keessan firoottan daa'imatan akkana itti taphattan kana hin fida miidiyaa kanarra. Waan isin fiddan immoo ni ilaala akkanatti taa'eetiniin. Garaa dhalee isin achi ro'omamtii inni ofii isaatii bakka biraa taa'ee ilmee ittiin argisiisinaa. Ilmee isiitiin as fararra'a. Isin biyya dhaltee biraa deemte jaalalaa miti harma afaanii fuuteetiniin biyyaa deemte. Mirga ilmee ofii ijaan arguu hin qabdu. Takkaa lamaa miti namni dhimma kana keessaan dhufee natti himate. Ilmeetii akkan argine na godhan an biyya Arabaa jira. Na waliin jiraadhu jennaan hin didanii deemii uffasakhi. Nikaa hagana naa kenni. Qarshii hagana naa kenni si hiikaa. Riyaala 5,000 naa kenni. Riyaala 4,000 naa kenni. Riyaala 4,000 naa kenni si hiikaa. Ufii keetii uffasakhi. Yookaan biyyatti galchee waliin hin jiraatu. Yookaan immoo nikaa hiikee akka isin jiraattuun godhu. Umrii irraa fixa jireenya isiitiin taphata ta'u fiitii tabiraa fuudheetiin lafitti taphata. Ta'u fiitii tabiraa waliin biyya kana keessaa inni fataa jedha. Isinoo ilmee dhaltee arguu hin dandeettu. Maal hagana mara? Maal lammii miti isaan mootummaan hoo akka mootummaatti lamin ijoollee tanaa maaliif mirga ofii hin kabachiifne? Nuti biyyaan ala baanee biyya Filipiiniin itti kabajamtu, biyya Suudaaniin itti kabajamtu, biyya Keeniyaan itti kabajamtutti ilmaan teena korolokfiin harka cireetiniin mirga yaala fayyaa argachuutti hin jiran. Imbaasiif ejensiileen ijoollee wayita bilbiltu silkii irraan kaasan furmaata isaanii hin laalaniif ejensiin ijoolleen mana Arabaa wayita isiin deemtee jedhu ji'a 3 dirqamaan taa'ii jedhaan maaliif birrii ittiin fide san akka hin gaafatamneef jechuu. Intalti tun ji'a 3 keessatti ajjeefamuu hin dandeettu. Ji'a 3 keessatti gudeedamuu hin dandeettu. Ijoolleen biyya Arabaa eega deemte yoo isaan imbaasii dawwalatan imbaasiin ejensiin silkii irraan kaasu furmaata hin kennaniif itti taphachuu jiran. Ta'achi jirtu dalagaan arganne kabiraa asii achi fe'an mootummaa waan kana laaluu qaba. Ejensiin tokkoon biyyoota Arabaa kana keessa jiru magaazinni isaanii dhiffattashi gabbal ijoollee 200-300 magaazina keessatti itti taphatu jiran. Magaazinatti akka meeshatti wali qabaniitti taphatu jiran. Lammiidha kun humna dargaggoon biyyaaf jechuu qabeenya biyyaati. Kabiraa biyyarraa fida maaliif biizinasa isaati. Ka'achi jiru hoo dalagaa ittiin godhu. Warra dalagaa seenee rakkate immoo furmaata hin kennaniif. Yoo maatii taate hoo maallaqa ergi yoo isin maallaqa ergin ilmee yoo isin biyyaa qabaatte ilmee dho'isan. Nyaaki jibsiisi waan jedha. Kamana Arabaa nagahaa argate yoo dhukkubsatte yaala argachuutti hin jirtu. Ilmaan tanaaf namni sagalee taa'aa jiru hin jiru. Namni akkamitti akka foon waddii laalaa viidiyoo na jala gadi bu'aati. Foon waddii akkamiin namni dhiiga haqqisaa wanni Arabaa xaragaatiin isin maskiida naa ijaarti maashaallah. Isin asii kabiraatti naafuuti maashaallah. Taachii dhiiga haqqistu san hoo. Taachii kaleen keessaa baatu hoo. Taachii dhaabata dadhabde sun hoo. Maaltu yaadameef ijoollee tanaa? Maaliif dhaabbanni wayii gad dhaabatee ijoollee tanaa furmaatan goon yoo namni ijoollee tana mataa walii qabne jedheetiin asirraa dubbatu nyaachuu fi hatuu fi isin maaliidha isin akkasii maqaa akkanaati kanuuf wanni jedhamu nuti dantaa biraatii miti naa kafalteetii miti as bira taa'eetiin kan dubbaddoon gannamummaan si dhukkuba. Namni ilmee waan taate beeku ilmee ofii guyyaa takka miti maayikiroo sekondiif haadha dhalteerraa dhorgu jechuun hangam takka akka ulfaatu kadhale beeka. Kadhale garaa dhale beeka nuti duraan kabeeynu haadhatu abbaa ilmee dho'isa adabuuf jecha haadhatu abbaa ilmeedhaan darara malee abbaa ilmee haadhaan dararu hin garree nuti. Abbaa ilmee namarraa fuudhee ganda ofiitti galchee akka ati silkiin hin dubbisne godhu yookiin hin dubbisiisinaa jedhee ilmee namaa kararraa fageessu zamanul aakhir ammuman argaan.
ammumaan arge yaalchifachuun dandeettu ilmeesi dhaggeeffadha waraaba viidiyoo kana jechuun warri biyya keessa teettanii biyyaan ala teettanii bakka garagaraa teettanii abbaa feete ta'e footoo keessaniin finna guyyaa 5 keessatti ilmaan haadharraa dhorgitanii akka isiin silkiin hin bilbille akka waliin dubbisne warri gootan jechuun gaafa footoon keessan asirratti akka nama hattuu Dubaayitti hatteetti asirra laxxafate falaa taluumanna illaa nafsaka nan komatiin lubbuun gaafa dhalatte duute sigalee gaafa dhalatte duute wanni isin nagootan hin jiru haga an dhugaa waliin dhaabadhetti guyyaa rabbi du'inaan jedha addunyaa tanarraa deema isinilleen anilleen isinitti gadi ba warri kun dallaala Dubaay irraa hattuu Dubaay baasaa jiraami hattuu Bahareenii maali baasaa jiranimi an hattuu jaarsa hattuudha asirratti amma booda kan saaxiru dhiira abbaa ilmee ufii jalaa qabeetiniin haadha dararu baasu jira waan feete balleessuu dandeetti waan feete gochuu dandeetti garuu haati takka mirga ilmee isii argu dirqama qabdi mirga guutuu qabdi haga feete habaalaydu waan feete haa taatu ilmee isirraa dhoysuu ilmee isirraa kutuu yoo natti neerumin akkana fasxiidhaaf kana naa kafali warri jettan sagalee qofa waraabaa natti erga warra sagalee qofa waraabaa sinhiiku yoo akkanan tahin sagalee qofa waraabaatii naa erga Rabbiin ajaa'iba isin argisiisa ganda feete keessa jiraadhu abbee haate zariite abba torbatti fida wallahi billahi zariite abba torbatti miidiyaa kanarratti fideetiniin akka ilma namaatiif barnoota taatan isin godha isini ilmaan namaatti hin taphattan waan shari'aan hin jedhiniin isin teetii tabiraa fuutee asitti birrii isiitiin horachaa isii ilmee isirraa kutu waan hin jirre shari'aa islaamaa keessa waan rabbiillee nurran kaahin isin tun nurra kaahemi nullee akkamitti akka mirga keenya kabachiifannu ni argina mirga keenya akkamitti akka kabachiifannu ni argina abbaan tokko ilmee ofii asitti guddifachuu baate that's other topic hintala garuu biyyarraa ilma biyyatti dhaltee biyyarraa baatee biyya arabaa dalagaa jirtu waan hintalaa walloltaniif jecha akka isiin ilmaan isii hin argine warri gootan sheeka ta'i qeesii ta'i paastarii ta'i waan sheeka ta'i qeesii ta'i paastarii ta'i an jedheef uf beeyta namni akkas dalagaa jirtu jechuudha jaarsa feete ta'i bakka feete kabajaa feete qabaadhu daataa waliin bakka tanatti laxxafee barnoota ilma namaatii ta'a ati alatti haga gaaraa geettee dhalaa akka tiyyaa imimmaaniin lafarraa ati jilbaaniin ooftu inshaallah atiin alatti jaarsi biyyaa sihi alatti beekamaan sihi manatti immoo dhiiga nama boochistan حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلكم جد رسول صلى الله عليه وسلم بكم سكي دندتين تي نمومان كي يرمان كي جارسما أتلالتون أصونتهين طلع هذا مناتي تي إلمان تي ترتي قلتون ذات akka dubaratti gaafa dubarri dogoggorte akka durbatti nama arrabsa akka durbatti waan feete namaan jedha eegasi miira keessa nama galchaa viidiyoo namarraa fuudha dhiirummaan akkanaan jirtu nasingne dhiirummaan akkanaan jirtu dhiira jechuun waraana isaa qabatee kiiloomeetira meeqa deema ka ammaa hoo akka dubartitti nama arrabse yoo ati arrabsite dubartiin bar jalqabuma uumamni kennayyuu rasuul sallallahu alaihi wasallam maslahatti horadhaa jedhee bar qajeeltuu perfectiin hin jirtu aniin irraa akkana dubbadhulleen ibidda itti qaba jaarsa kiyya gaafa achiin itti kaate zafeet mana namaa hundaatu ibidda bobaa sigalee saaliha wanni jedhamu sun hin jiru anillee rakkoo qaba atillee rakkoo qabda laakiin ilmaaniin warrakkisuun immoo never ever keessaahu ilmi dhiiraa maatii ufitti daa'imman isii fuudhee kenne akka isiin hin laalle gochuu wallaahi seeratti ni gaafachiisa ni hiisisallee amanuunyi bahagga mangistuu mirga dubartiitiin mirga daa'immaniitiin gaafachuu mirga guutuu qabna henna isini galee namni ajandaa qaama dubartii godhataami ajandaa biraa godhataami anillee ajandaa haaraa isini gadi fide dhiira akka dubartiitti dubartii dararuun isaan irratti hin dalagamu booda takka lammaffaa warriin akka dallaalatti dalagu jirtan warriin ejensii keessa dalagu jirtan tokko keessaniin daataa fudhanneetiniin akka isin cufamtan indamnaa darga'u attisaasatu ajandaa yeroo wahiiti jettanii asirra haasa'aa turtaniimi ajandaa akkan tahin goonee paarlaamaa keessa dubbatamee ejensii 40 ol cufsiifameera ejensiin 40 ol kolfaa እኛ ምን ስቅባቸዋለን
ijoollee biyya arabarraa mana ijaarataa ijoollee biyya arabarraa bultii horataa ijoollee biyya arabarraa kalee wanni jedhataa biyya ittiin ijaarataa isaan hoo fayyaan argatan hayyee yaala argachuu danda'an hayyee ilmee isaan irratti mirgan qaban hayyee manni isaan ijaaratan biyya keessatti mana seeraan alaatiin diigam so ijoollee tana እነሱ ሻማ ናቸው እንዴ dhimma waa'ee kanaa maaliif hin dubbanne hawaasaami namni kun Itoophiyaa irraa dhalateemi lammii kennaami maarraan dubbanne ulamaani gurguddatoo asirra jira maaliif hin dubbanne waa'ee dubartoota waa'ee shari'aan waan isin jettee fi wanni dhiirri nurra dalagaa jiru adda addaati maan dubbanne akki shari'aan jaartii lama masnaa wa sulaasa wa rubaa'a jettee fi akki dhiirri nu godhaa jiru tokko miti shari'aan ka jette horadhuu danda'iidha horattee dandeettee lama sadi fuudhiidha malee takka kushiina arabaa keessa shintibeetii dhiisisi tabiraa waliin asi jiraadhuu shari'aa jettu daliila naaf iddaa hintala horachuun niiti matee fuutee biyyarraa erguu tana eenyutu shari'aa sii kenne tanarraa hoo maa namni hin dubbanne maan dubbanne ulamaanii maaliif waan kana itti nurraan himne maan dubbanne majlisni embaasii ejensii walii galeetiniin warra jaarsa qabu akka inni biyyarraa hin baane maan goone yoo jaarsa waliin hin tahin mirga kennamee fi miti mirga ofitti maan fayyadame andee niiti intaloo fuudheetiniin harka dallaalaa kaa'ee biraa deema irraa dhalchee harka dallaalaa kaa'ee biraa deema dhiirsa jedhee waliin jiraadha moo sheek dayyuus jedhee waliin jiraadhaan kan naa himame na fuudhee haadhati yarraa na fuudhee ilmee narraa dhalee eegasii hoo biyya rakkina nurraa jijjiirtaa dallaala harka na kaa waan dallaalli sun na godhu maaliif beeytaati maal obboleessa kiyya harka na keette moo abbeeraa kiyya na kennite sii fakkaati hayyee sanbira iyyuu tartee bar ijoolleen tee nagaraa laaftii beeke sanbira iyyuu tarteen dawwaltii fi yoo isiin ji'arraa maallaqa irratti hintala fayyaa qabda mana yaalaa dhayxee maaltu si dhukkubaan hin jiru ergii malee ergi inde birrii ufiitiin diina bitachuu jirtiimi ummata keenya bar ummata Itoophiyaa birrii 10,000 wayita itti argitu si arrabsu jechuu ka ofii shilingii si erguu hin dandeenye birrii 10,000 wayita itti argitu Itoophiyaa keessa taa'ee si arrabsa akka waan sitti kennate si arrabsa irraa dubbatamuu qaba ijoollee miidhamuu jirti du'uu jirti foon isaanii xabbasamuu jira lammiidha na dhukkuba sigalee ulamaan akka ulamaa irraa dubbatuu qaba seerri biyya akka seera biyyatti irraa dubbatamuu qaba imbaasiin takkaan ejensii irratti qorannaa gadi fageenyaan taasisuu qaba himannaan karra dhiyaate immoo nurraa cufamuu qaba dhalaan heerumtee jaarsi biyya ergatu kun daawun nurraa gadi haa dhaabatu bakka haadha abbaan haa ergatu rakkattee adeemtu yoo barbaadde ka garuu dhiirsi ergatu kun jechuu akka nurraa haa dhaabbatu sigalee kuni maastar pilaanii lammataati kuni oorruu lammataa wanni jechuudha kuni ifa manaa godhaati waan kana ka dhaabuu danda'u immoo majlisaa fi ulamaa ka irra caalaa jaartii fuudhee biyya arabaa ergataa jiru ummata muhammadi ummata allah ashhadu an laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jedhe laalaa daata namni niitii fuudhee biyya arabaa ergataa jiru irra caalaan ummata muslimaati kiristaanii nagaa qaba ortodoksii nagaa qaba ummata muslimaati namni irra caalaa dhalaa fuudhee ergataa jiru kun immoo shari'aan hin jenne dhalaa fuudhee ergatee tabiraa asif fuudheetiniin waliin jiraachuu jiru kun shari'aan islaamaa hin jenne maa isiin fedhiin qabdu maa isiin miiraan qabdu miira kamtu irra jira jedhe saayinsiin maa isiin namaa miti maallaqa isiitiin asitti fuudhu jira maallaqa isiitiin asitti isii irratti mana isii keessa jiraatu jira ka isiin umrii isii achi dhufte achi deebite immoo isiin dhaluu hin dandeettu le'annahu dhume kaasaatiin inni hoo asii ilmaan argatu jira ufirraa isaati ilmee 5 qaba ta isiiti hoo ilmee likkii coggarraan isii gubataa jiraata duuba jechuu sorry wanni akkana nutti kennaan kennina giftii an barbaadu naan kennina isinii galee so dhimma akkanaa kana dirqama irraa dubban anti yaafuu akka malee dubbadhu jiraati isin fuutaneetiniin areeda mataan ganna dirtanii sorry wallaahi billaahi wanni takka jechuu imimmaan himti jechuu dhiiga si boochisa alaayyaachuu minnaante ambar subhaanal khaliq Gruppi rabbiin nakaasee ol ijaare irraa ijoolleen biyya arabaa dhumataa jirti akkanaan maallaqaas ergan malee ijoolleen wal xabbasamaa jirti wallaahi billaahi nama dhiiga haqqisu dhiiga haqqisti afaan keessaa
dhiiga afaanii funyaaniin dachaan tala abbaan qabdu dhiiga hakkisti qaamni isii kun jechuun gubatee wal gahee ciccitee siin jedhee bari hin jirtu bar dhumattee jirti yaala hoo birrii ji'a waggaa jahaa itti yaalamee fixe tanaan jettu mee qabrii tamtu na fuudha waggaa jaha dalaydee waggaa jaha waan dalaydee itti yaalamtee hin fayyin osoo imbaasii cimaa ka qabaannu taate garuu hojjachiisaan hojjataa isaa yaalchisuu qaba sila ይህን ማስፈረም ነበረባቸው ሲገለ hojjachiisaan hojjataa isaa mana isaa keessa dhukkubsateemi እንትን ሊለው ይገባ ነበር ገሩ የለም namni rabbii fi rasuulitti amantanan subhaanallahi waan akkana masgiida ijaara male ijoollee tana bultii itti ijaaraan hin jirtu warri bultii ijaarate ijoollee akkana godhinaan hin jirtu lamin gaafiidha kun qeeqaa miti nuti islaam amantaan nummiine amantaan islaamaa nummiine laakiin beektota kennatu numiidhu jira waan rabbiin jedhe gadi bahaa itti nurraa hima ummata dhiiraa gadi bahaa nurraa dhorga ummata dhiiraa sigalee hunda jechuu kiyyaa miti innaa naxnu amaanata rasuulina sallallahu alayhi wasallam nuti amaanaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam حق الضعيفين جد إرجما ربي صلى الله عليه وسلم يتامى والمرأة دبرتي في يتامى إسني كنا يوم القيامة إسن الرافورة جد أكملتي أكيسن جنة سنتني نتي جهنم من سن والأرجنا دوب إسني قال سيرة كمين أكا دبرتين تكبية عربا دمتي ديرا حاجرة أشستو إيسا كفرتا ويتا إسن أشدمتي تجارتي لما تفودي دليل إسن إيسا كفرتا والأرجنا ما ربنا عادلة ولا رجنا أدللا ميه بتش أدللا مكو هندم تيمي وهي غرفمتي وكان كان مصلحة لا وجته بري ما كوما شنتا ما كيسا كوما ديدا مشان كاته كوما ديدا مشان ترجتو علمي أكسينين أرجنا قتشو ما ترى أدان كتو سلكي بلوك الراجودو أكنم نبرا علمي عمر كان عجائب جتشو بطعمي أكتلين نجار وفي ساعتي بيا براجر أو بلتيتي بيا بكا بيا براك سجر ilmeen isaanii maatii bira jirti ilmee tana guddisuu biyyaan ala deemte ilmee isin guddisuu biyyaan ala deemte tana mallaqa ofiisitu ergee guddifamti ilmee ofii garuu dubbisuu hin dandeettu silkiidhaan ilmee isii guddisuu hin dandeettu understand ilmee ofii dubbisuu hin dandeettu mallaqa garuu ergiteetiniin dirqama gargaartii beeki maatiin isii guutuun akka silkii irraa hin kaafne maatiin isaallee akka silkii irraa hin kaafne nama tokko miti وبالله العظيم نمشني قلتو أن كان نتيمت يا رب اتك أمنت تاتي لؤلؤا ساقالي جزيتك إلمك يا إجانها أرجو دوبرتي برنامج كان نانجركون جزيتك إلمو مكيانها أرجي سيسني يو قرني خاط رفتها أفسخ جلان يو إسنين دبي أبيات جد على إنس جرينا تشولجر مالك على إنس مجرينا ثانكيس جرات تشتنجرو قال يسوع مجرينا سانكيس دابو متك أشيت اللي دابو متك نياتي بدينا جماش نياتي أشيت اللي بدينا جماش شنكرتينا جانا جت ذيتينا جانا جت نيان نجرو ونك سنجرو هنجالين هندلتان هنجرو عمرين ثرادة من هنجرو بولتي هرتشوك أبدان هنجرو لا أبدأ قالين هنجرو هنتا لو وقاس أديت السعودية العربية كيس دبي كيس جرتو واي قال إنس جرينا يتهما واي شنكرتي ميك أتاو ذيتي ميك أتاو كرام منا دبلو كان يتهما What? اسم مروقا سدتي بيا ربايا قدمت أو بليس التفوتي هذا التفوتي وهي إجارتي مكان إبلوتي وني إنجر توفيتي هو بولتين قبدو إلمين قبدو جرينن قبدو مني مكايسيتين إنجر مني مكايسيتين إنجر that's a house painful هقام تكسيدوكو بيادي من نمني ويوي تكنا تياقام سيدوكو أصو أنا تاتي هو جدي أصو أنا تاتي أمبي يا ربا ديمين بيكو مي آفيات دايسين بيكو جن أصو أنا تأيهو أصو واني كنا رغيهو وان برانغو دو مالكا قبات لنكن نوفي ميري واني أنا ركاك أبو ميديا مكان أولي قدبان ألكا guyyaa irraa kanarraa qabadha ilmi dhiiraa biyya keessa teette akka isiin ilmee hin garre gootu saagalee waraabana erga footoo isaa waraabanaatti erga maal hattu birrii qofatu gaafatama hattuun ilmeelleen gaafatama inde hattu birrii qofa gaafatama seeraan ni gaafatama xabaqaa itti goonee gaafanna min ችግር አለው guddisuun kee gaariidha ilmaan biyya keessa teette daafeet guddisuun gaariidha
Walii dhufeen ijaartaaf jaartii cimuun gaariidha. Laakiin garuu ilmeedhaan namatti qalladuun hoo eessaa dhufe kun? Eenyuun daliila godhataniiti? Hindoo gongoree? Ta'amma duraa tarte amma booda garuu lamaayati abqachuu. Lamaayati abqachuu sinii galee lamaayati abqachuu wal argina. As kun miidiyaa kanarratti anilleen as jira atillee as jirta. Footoon haadha abbaa kiyyaa hin dhufini. Footoon maalii kiyyaa hin dhufini yoo ka jettu taate ilmee isiitti argisiisi. Seeraan yoo ati dhufte ati anilleen seeraan himannaa sirratti bana. Footoo kiyya maa fayyadamte jettee seeraan nagaa fattaami ati ilmee maa dhorgate jedhee anillee seeraan himannaa biraa sitti bana. Maan እንደሚያሸንፍ ያኔ ደግሞ እናያለን. Mirga dubartootatti jira. That's it. Mirga dubartoota jira nullee seeraan sirratti bannaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti awwalumaa dhalaa wayii biyya argite eegasii. ብዙ ነገር ለሚን ብየ ብራማ ኦፊን አጀፍኔ ለሚን ብየ ብራማ ፎቅ ራውፊን ደርቢኔ ና ሂማሜ ለሚን ብየ ብራማ ሬፊን ገለ ጊዜ መረከና ማለጅራ በጣም ዳታን ይሳገጥ ይቃደ ፊሊፒን ፈጀሱ አርጊተኒ በጣም ነው ዳታን ይሳኒ ትክሹላ ፊሊፒንን ፈጀሱ ጅራ ወሪ ሱዳንን እንጅራ ሂንዲን እንጅርቲ ከደምት ከፈጀሱ አርኪተኒ ልቡ ኢሳኒ ሄዱ ጃለቱ ፊነጀሳ ተነሆ ሲጥ فوق الراهلم مال الراهلم ويتجارسي كيفود جدانين قرطمتي غنا بشان تفجعتني توفيتي فنجرت جارسه فوريبر لا حول ولا قوه الا بالله جريني ثن اللي واجرين نسينتهين والله بالله نمنا كسكوتن نمني دنيا دبرتيتين بيا كيستتنيتين يفوتن والله ربي بركاي سنين غدين جرينا كيسنسن اكا دويدي سي چتتچ وان دويد سنكوتي والله لا اسي ويا ربي غبن لا حول ولا قوه الا بالله انت اللي جارسك يا ولين قرتي فراشة وهي بدأت ألقى وهي ورد من إجارة قال يتوه تسين من إجارة الحمد لله رب العالمين وقادوا فو تسين قالتو إتينا شي براتو كيس جرا أكو من ويه برا دكشو تك فاطمة دكشو تك كيس جرا من كيس ما شريعنا هيمته شريعنا هيم ما أفكا بودت بيني قافة من إجارة أفكا بودت بيبر سيقالي إسين هو دويدي إسيجيته humna fixatte coraa fixatte bifa fixatte filannaan isii qabdoo usiitaa'i yoo biyyatti galtee waa wahii isiin ka dubbatti taate usiitaa'i bultiidha maalii ta'anii ብዙ ነገር ይወራል ይሄ ነገር መቆም አለበት kun hidhaabbatuu qaba shari'aa jala hidhatanii shari'aa dhiiraa tanan fudhannu nuti shari'aan nu fudhannu ta rabbi jedhe san malee ta dhiiraa hin fudhannu ta'ana ati biyya arabaa ergitee eegasi rabbi si hayyamee biyyatti fuutusan wallahi furadhu narraa hiikta malee akka luulaatti ala qabbalem sadini miti sagaltamatti narraa hiikta dhaabadhee fasqii si godhaan aswaana ta'e jechuudha dhaabadhee fasqii si godha si galee akka dhaloonni sirraa baratutti jechuudha si shari'aan hayyamtee lama sadi afur ani hoo shari'aan biyya arabaa dhaqi shinti beetii dhiqinaan jetten jiru injirtu shari'aan akkana jette horachuu yoo hin danda'in fuudhuun hin jiru soomaa jedhe rasuul sallallahu alaihi wasallam xanne ani biyya arabaa distii xarageetiniin si ergaa ati biyyatti naa fuute xannee ta'e fuudheetiin soomi siin jette of qabuu dadhabdee soomi siin jette shari'aan sanuu horachuu dadhabdeetiniin ala ergiteemi ati ka biyya keessa jirtu of qabuu yoo dadhabde afaan kee walitti mucuk godhadhu soomana soom sani shari'aan wanni siin jette malee birrii isiitiin irratti fuudhiin jenne yoo of qabuu dadhabde jechuun ta'achi deemte san biyyatti deebisii waliin jiraadhu booqaan qabdu dubartiidha. Booqaan qabdu as deebisii horachuu danda'i irratti fuudhi yoo ati dhiira taate. Taan itti heerumee taan fuudhaa bar dhiirri amma baxaan migarmay nagar taan itti heeruma taan fuudha hunda jechuu kiyyaa miti an warra akkas godhu ta biyya alaa erge san itti heerume taasisan immoo hin fuudhe. Akkasisitu bootaa ol jijjiiree waan ta'eef jechuudha. Akkasi kaa marree isiin biyya arabaa jirti niitii as jirtullee isittu horata jaarsallee isittu horata isiin nama lama fuutee jechuudha. Ta biyya arabaa jirtu sun jaarsallee fuute hintalallee fuute isittu horataa jira kaa. Maal wanni qaba intinna hundi wanni qaba booqaa qaba wanni akkana taan itti maaliifi filaa jaarsattu imala bahee dalagee namatti gala. awwalumaa isii fuudhee imala baase sunuu heerumuudha si galee fuudhanii imala baasuun dayyuusummaa yookiin heerumuu jedhama.
فوتي عشتة تيسي عشكتين جبنا مال وي تدنا ودم تسيتني جولن بيا ربا شنتي بيتي دابر كيسان دكان شنتي بيتي أك دوبرتين أكتيا الرت أودان تو دكاني باريسان دايبري نما جيراني بار كوشينا نما ترغني بار من مسارو مثلا تشوال وانا داون نيسان دلغا مالي ونيسان قدان جتشو صدركا إساني كيسا قدان مال دلغ يوني wanni dalage qulqullina mana keessa yookiin immoo nyaata dhiyeessuudha wanni gaariin isaan dalagan kanaan alla irra caalaan isaan shiti beetii dhiqu yoonaan dogoggora dhiifa manaa godha irra caalaan isaanii kushiinaa dhiqu irra caalaan isaanii paantii arabaa dhiqu irra caalaan isaanii daayiparii namaa jijjiiru nama paaralaayivii ta'e olii gadi garagalchuu dalagaan isaanii tan isin daayiparii namaa achi jijjiirti inshallah atuuf qabu dadhabdee maallaqa isiitiin tabiraa fuutee aayaa firim mana isin ijaaratte keessatti galchee waliin jiraata biyya jiraadhooti inshallah shari'aa akka jibbinu nu goote sigalee akka dubartiin qura'aana aayaa sanitti kafritu nu gootan duuba in gaafat rabbi duratti ol gaafan عبد الله بن باز مبطلات الإسلامية كرنا لفكاية كيسا نمني آيات أكتي كفري قرآن قوتتي كفري جد أكا دوبرتين مرتبة كجرتو أصوما مثنى وثلاثة ورباع قرآن كيسا ترساسي إن شاء الله أن ترساسو لما سدي قد إيكو بيبس قد إتنين كاوثوانا تاتيتي مكنياتهم أكي شريان اتجاتي أكا سريت أكا أنغرتي يو جارتي لما كفاتي أن اللين غاف إني جارتي برا ديم أن أكا بقاتلو أكا ديدكاتلو أكا ببريتش فاتلو أكا ريفينسي كي ينران أمني تانا ياديتي شريان نيتي لما نمني كباتشون اندوم مالتنو دوبرتي اتبايتف فايا الدنيا تنرتي akka rifeensi ki yeroo mara dhiqadheen irraan dhumne akka angartee dafeetiniin hin dulloomne yoo maleetti beeyte obboleettiitii jaartii lama qabaamii gaafa inni achi deeme dhiqadhee dibadhee qayyadhee mana kiyya fo'aa godheetiniin jiraadha haga gaafa inni as deebi'utti gaafa as deebi'e inshallah isiillee dhiqattee dibatteetiniin deemti yoo wal ziyaaru barbaanne walitti deemne wal ziyaaru gaafa qaxxa'uu barbaanne walii galleetiniin waan qaxxaanu walii mari'annee qaxxaana dubartoonni jechuun qalbiin dhabina yoo jaartii lama taatanii mana namaa rabbii walii isin fide jechuun waliin nyaatina wallaahi billaahi maal rakkoo qabamaa isiilleen istiraahaa haa gootu atillee istiraahaa goota dafeet gabaachuu adan ka amma isii kushinaa arabaa dhiisisaa asii inni jaartii biraa fuudhu san wallaahi araba jirtu san biyya deebisi waliin jiraadhu eegalii nama ta'ii horadhu tabiraa irratti fuudhi shari'aan akkas jette mana isii keessatti mindaa isiitiin maal si fuute isii siimoo isittuu fuudhe duuba jaarsi eenyu bakka kanatti jaarsi eenyu bakka kanatti himaa kaa dafeet nu garuu jaarsi eenyu bakka kanatti ደስ የሚል ነገር አለው እኮ ዋሂ የሆነ ዱፌ ጀደ በቃ ደስ የሚል ነገር አለው ወላሂ ጃርሰ ለመቀባችሁን ጃርቲን ተከ ጃርሰ ለመሰድ ይሆን ጃርቲ ለመሰድ ቀባችሁን that's a beauty of Islam akalulat personality akasharian jade yo kajrachu sitat amma narakis manaki yanara nday dalaydu manaki saqabade manaki fofo jade kajaa minamina nagute tanan inshallah rakkon qabu sigale si hayamera hafudu aga istiraha gode adufu anille nasifata jad wayta inni debi fuula ifadan hanya tadu obaletin tiya masanu tiyamiti ተነች ወሊን ጅራዳ ቦያ ፋ ወሊን ዳቃ ጭዳፋ ወሊን ዳቃ በቃ የሆነ ወልዶ ይሰኒ በረሲን እንዴ ብርዲሪ ኩኒ ሸሪዓ ከምቱ ዳላ ጃርቲ ተዶ ይሲፉ ዲጀደሲ የለም እኮ ሄዶ ይሳበር ዶይሴቲኒም ፉድ ኤጋሲ በሪ ለማን ገንደ ከሰ ወል አሪቲ በር እኔ በጣም የሚገርመኝ ሚዲያ ከነረት ታን ዶይሴ ተቢራ ይረቲ ፉድ ናና ያምቱ ጀደቲ በር نيتي ولا ما نمو ريفا دويساني دعاء دويساني ريفا إسا جيساني جتة ميرو مرة والد والأربوني نولت قوالي جارتا وفين يفتح وفين فيتي موجاكا بتاقن دكسة ولا ريتي بيك جارسا كي يتيرمتي جارسا كي ينراحتي أكستاتي جارسا كي يتكي انت لأمباهتي جارتي انت اللي أمبا مالغوتي جارسا كي سراحتي انت لأمبا نقان جراچو جرو تاكي إسا كاهتي جارسا مكينا نسي مالي ونادي انت لام بعد يتأجتنا نسيتو في جرتو إن شاء الله خير سيقال يا حيرنا ولدت سبيد دمال ايقاسي ولدت ثلاثة عم بيتتو لما اسني بر ور ايديولوجي مسانو كان نمني نتي في دبر أمة الإرادي وقاربي
أصديري لمان بقى إنجرام دي أكويت صحابة سنتي جالتي ما جدي كنا والكيت أقولي إنون الرجال تفاوت سنجت لمان وي والكيت كنا في جنم تجنم وأنا كسي كنا في جريك قلبي نما لماني كولي فيسوتات دبرتي ولنا نسوت والله مسكيناتي ما الأولى علماء إنجر قدام دبرتو تلما سدي هرتو جران أكسا والجالة أنا نما بويا وليندا كوبيكا دوغاربي دبرتو تمسانو تاني بويا وليندا كانين بيكا كاغرتي مانا اسم بي يبراج راتي مانا ست جارتو في اللي ربي نغرسيس لسه بيوتي في الإسلام دينا وريولي قد امو انو واني تا تلمتا ويتفور يتأولا سن بكا اقل قلوتي في التيرنا فكاتي ولا بران نقو ولا ندبس ولا مال جدو جال اللي ساك إليوي أكوان شريانا كسجتني يلا وانا كثي والكتاسيد أبان فد دورا دوفي أبان فد دوبا دوفي أبان فد سيباتا أبان فد بكراتا وانا كسر نجرو شريا كيس جالكا بفو دورتي مسألة انجرتي مالي الحمد لله رب العالمين بقمان كراي بران جالكا برتي أولا كفو تاتي تربان تكتان برترو ثانين ألا ولا بكرا ولا سيبا ولا تيكو ولا قدو يلا من دذاين السايس والكتاسون دركم حيا ما يسيتين على قويا يسيت براتي في دبرسون دندو قويانا ما تكو حيا ما انت لا ساني غافتشو قوي وكي ربي براتي ترى غافتا ما يتيلي غافتا سيغالي يو يسينو نما قدا فتاتو تاتي دكيتين جرينا تبرا ودين جراچا ولي غيبي برا غيبي غنم جولي لالو بيچا هادا ولو نغا ولتني جدني كولدي منكون شريعه اوروموتيتون تو شريعه اوروموتي ملي شريعه نبيك صلى الله عليه وسلم نبرسيسني متي هذا يبلو نجاها هذا يبلو يجولنا كم فيا ويو هريم به تاري قاتا قراتك كتي تاري بر قاتا تاري حاجات لالي يجول دوا ويركن كهات تاري يسين يجول موالي نسي بكا يجول موالي نسي سبحان الخالق كنا مشاريع ديرات تنا مشاريع ديرات مينمني أنا ولين جارتي لما تاتا أوبر بدل كوسة توكو بريسا أسمانو داتا لله نمني أنا ولين جارتي لما تا جارتي سدفا فرفا فاتا أوبر بدل بريسا مي بريسا بايدو يتنمني ميديا راكنا دفيو كان وان بوان كم اسني فكاتامي والله حنجا بيتا منغستي ديمي سغدن كينا كدغام بتام رغتانيا نيوان دورتي دالير ميري وربي دبتا ترمي بريسا نمني انا ولين جارتي لما تو بربادا بريسا نتي سنين جدمي الا لنا في دينك يا سمانو لا بريسا مي في دينك يا سمت لا بريسا أما وري أنا ولين رفتني تأوفر بدن كون يشوف في محمد دينك يا جديك أبدمه جارتيتو إيمانا ربي إيمانا قوتونا هاكنو إيمانك يان كانن جججب فتح جتة bakka akka aadaa oromootiin yoo niitiin dhiirsatti fuutillee waan guddaa miree itti fuudha jettee itti marqitee itti carreessitee hintala bikiraa xiqqishuu takka laaltee fi jaarsa isii itti fuutii bar ilmaan hedduu irraa qabdi jaarsa isii manuma isiitti itti daggasa jettee eegasii hamoommanni dhufee jechuudha. Hamoommanni dhufee wayita inni hintala waliin qabatee akkana jechaa dhufe ililililil jedha jettee gadi baatee jechuudha jettee gurra qabattee ni galee. That's it. هني اللي الفتى جتة عملتني أو جتة سيجلا إذا تكتك إيمانك السنة اللي أنت فتاتني ناشط رواد أنا عايشة جالة بلتي تيجا أنا أنت ما عارفة اللي Anduba imanni kiyya Aisha waan hin caalleef dhageeffadha
luuluu irratti jaartii lammataa taanu yoo jettan achumatti isaa walii galaa malee dhuftanii keessaan akkana